gaxaanoon osoo keessa laaleen hubatiin ala dhaabbatee laaluun an akkanan danda'u jechuudhaan duuda galuun baqattoota akka ta'an oduu himaan dhimma dheefaa gabaasa. Giddugalli yeroo garii qaraatu irratti jabaachuun yeroo garii bilbilaan dho'isaadhatti hatatanii haasa'u dhiiraan haasa'uun janamtoota akka ta'an itti gaafatamaan dhimma haasawaa aadde kaardiin gabaasuusidha. Riippoortarri keenya obbo Siimiin achitti argamuun gabaasuu kaayyoo biraa as keessatti hawwuun dhukkuba janni jedhamuun qabamanii hijaaba gurmurratti ol deeffachuun dhiira isii dubbisu barbaadu garii amirranii fi koree isaanii qaalii diduun akka warra kaanitti diddibattee dhidhiqattee karaarratti bahuudhaan akkamittiin qammasaaf ala kajeeltota akka ta'an itti gaafatamtoota dhimma qaamaa obbo Hijaabaa fi aadde Looshin walduraa duubaan gabaasee jiru. Garii ooluun kitaaba tarikaan buburreessitoota gaxaanoon cinaa galanii lulluuqachuun yeroo takkitti dhufan amirri maddaa achi baasuun manguddoo maddaatiin qoratamuun deebisaa dhabuun hancufa dilligimsitoota akka tahan jaalle oolaan gabaasee jira. Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo reediyoo burqaa ilmii kan asirraa isinii tamsaasaa ture gara chaanaalaatti jijjiiramuuf waan deemuuf majlis daarul hadis haramaya li sheekh Abdulatif Mattan chaanaal yookaahu MDH haramaya damee reediyoo irraa sagantaa oduu qopheeffannee jirra. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenyaam. Majlis daarul hadis sirna baruuf barsiisuu shawwaala 15 irraa eegalee bifa ho'aa ta'een geggeessaa akka jiru gabaafameem. Qurnaan zilhijjaa sababeeffachuun majlis daarul hadis yeroo waa xiqqoof barattoota isaatiif boqonnaa laateem. Kan jedhan hangaftoota oduu waliin Abu Abdillaahil Oromiidhaam. Majlis daarul hadis sirna baruuf barsiisuu shawwaala 15 irraa eegalee bifa ho'aa ta'een geggeessaa akka jiru dhagahameem. Bal'ina oduu kanaatiif Abu Umayril Oromiidha. Majlis daarul hadis sirna baruuf barsiisuu shawwaal 15 irraa eegaluun bifa ho'aa ta'een adeemsisaa jira akka jiru dhagahameem. Majlis daarul hadis akkuma jiru waggaa dheeraaf xullaabota ilmii kutaalee Oromiyaa iddoolee garaagaraa irraa dhufaniif iddoo ilmii itti baranii fi naamusa garaagaraatiin itti guddifaman tahee fi barnootaaf tarbiyaa walitti qabee fi barsiisaa turetti waggaa irraatis bifa durirraa adda taheen tarsiimoo haaraa baafatee adeemsa qaraatii bara kanaatiif qophii addarraa akka jiru odeeffannee jirra. Majlisitti kan duriin adda isa taasisu qaraatii bara kanaa dhaammannoo xumura waggaa walitti deebiidhaaf dhaammatan kabajuudhaan galmee fi shaagala simannaa barattootaatiif taasisaniin osoo if duransiisin guyyicha itti dhaammatan shawwaala 15 irraa eegaluun tarsiimoo fi haal duree barbaachisoo tahan hunda yeroon xumurachuun itti fufuu irratti kan argamu ta'uu dirree bahaa fi mul'ataa tahee kan argamudha. Kun kanumaan osoo jiru abbaa majlisaa kan tahan kabajamoof jaalatamoo sheekni keenya Sheek Abdulatif Mattan dhaamsa jabaa fi nama dammaysuu fi onnachiisuu gadi jabeessanii dhaamuun ejjennoo bara kanaaf qabanis keessatti calaqqisiisuun dhaamsa dhaaman keessatti akeekanii jiru. Eegaan sheekni akkuma yeroo hunda jechaa turan nuti heddummina namaatiin dhaadachuu hin feenu waan ta'eef tokkoo fi lamaan yeroo satti fayyadamee waan asii kennamu hunda fudhachuun fayyadamaa tahee namallee fayyaduu barbaanna waan ta'eef keessumattuu jiran waggaa kana ilmi duriin adda kennuun nus duraan addatti dalaguuf of qopheessinee waan jirruuf isinis mudhii hidhachuun of qopheessuu qabdan jechuudhaan gadi jabeessuun barattootaaf wasiyyaa dhaamanii jiran. Amira majlisaa kan tahan dargaggoo Ibrahim Ahmad Tayyib isaanis jihaa isaaniitiin yaada waloo yaada sheekaatii wal fakkaataa tahe kaasuun ejjennoo sheekaatii fi walumaa galatti ejjennoo majlisaa kan waggaa kanaaf gara fuulduratti qaban akeekanii jiran. Odeeffannoo biroo amira majlisarraa arganne akka ibsutti waggootan 3 dabran keessatti misooma irratti xiyyeeffachuun qaraatii fi dalagaa majlisaa wal keessa gochuun oofaa turuun keenya ni yaadatama. Bara kana keessa ammoo durdaran qaraatiif dursa kennamuun irratti xiyyeeffachuun qixxaalee garagaraa itti baafnee kan irratti hojjechaa jiran ta'uu ibsanii jiran amirri majlisaa. Amir Ibrahim yaadota waggaa kanaaf irratti hojjechuuf karoora qaban gadi isaanii kaasanii jiran. Isaanis
دوران بفلنجيتين براتوتا كنمتو cimtee itti fufu wal dorgomiin jidduulee maaddatti adeemsifamu warroottan khatti yookaan katabbiin bayni imlaa guutanii akka kataban gochuu irratti dalagu karoora qabanii fi walumaa galatti haalota gaggaarii qaban durdaran itti hojjechuun barattoota cimsuun gara fuulduratti ofirratti kan xiyyeeffatan tahuu kaasee jiram barattoonnis gammachuu yaada isaaniitiif qaban takbirtaa ho'eetuudhaan lafa sossoosuun ibsataniiti jiran gabaasa qindaa'eef an obboleessa keessan Abu Umayr Oromiidha. Kurnan Zulhijjaa sababeeffachuun majlis Daarul Hadiis barattoota isaatiif yeroo xiqqoo boqonnaa laatee jiram gabaasa kanaaf Abu Abdillaahil Oromiidha. Kurnan Zulhijjaa sababeeffachuun majlis Daarul Hadiis yeroo waa xiqqoof barattoota isaatiif boqonnaa gochuun isaa dhagahame. Majlisni kun yeroo hunda bara yeroo lama jechuun dhufaatii Ramadaanaatii fi Zulhijjaa sababeeffachuun barattoota isaatiif boqonnaa kan kennu yoo ta'u har'aafis dhuma Zulhijjaa ammaa sababeeffachuun yeroo boqonnaa waa xiqqoof kennuudhaaf muhaadaraan ho'aa tahee geggeeffamaa akka jiru odeeffannoon nu dhaqqabe ni addeessa. Boqonnaa tana keessatti moodarni taatanii argamuun keessan dirqamam. Soomanaa fi du'aa'ii ibaadaa fi muxaallee ilmiitiin cimtanii iddoo jirtanitti mudhii hidhachuun hawaasa keessan fayyadamoo taasisuu qabdan kan jedhan hoogganaa ol'aanaa majlisichaa kabajamoo fi jaallatamoo dargaggoo qaxalee Ibraahim Ahmad Tayyib turtii MDH Haramayaa wajjin godheen ibsan. Amirtichi itti dabaluunis barattoonni keenya yeroo tana keessa gara biyyaa deemuun hin barbaachisu. Boqonnaan tun gabaabduu waan taateef haalli yerootis mijataa waan hin ta'iniif warroottan haajamamoo jechuun kan ganda iida salaachisan kan gandi itti haajamu yoo taate malee sunuu kan sheekan isaanii achitti jiran taa'uutu irra isaaniif gaariidha jechuun kan dubbate amirtichi xullaabonni majlisichaa qaraatii boqonnaa tana boodaatiif akkaan qophaa'uu qaban jechuun turtii MDH waliin taasisaniin dhaamsa cimsanii jiran. Oduma wal fakkaatuun barattoonni majlis Daarul Hadiis kan shamarranii waggaa lama as bifa duriin adda taheen jabaatanii barachaa jiraachuun isaanii odeeffannoon arganne ni mul'isa. Barattoonni shamarranii kun jaalalaaf tokkummaa barnoota ilmiitii fi naamusa waliin jireenya tartiiba hooggansaatiin akkaataa duriin adda taheen deemaa jiraachuu fi fuulduraafillee cimsanii itti fufuun dirqama isaaniiti jedha odeeffannoon biiroo amirtitti majlisarraa nu dhaqqabe. Barattoonni shamarranii kun kitaaba adii irraa hifziin sheekan isaaniitii asitti waliif dhaggeeffachuun leenjii bareedduudhaan guddifamaa kan jiranidha. Haa ta'uu malee isaan keessa humnoonni badii tokko jiraachuun jalqabuma amata kanaa keessatti to'annoo jala oolfamuun gariin isaanii murtiin irratti godhamte arihamuun gariin murtii eeggachaa jiraachuu fi gariin isaanii akeekkachiisni itti kennamuun irra dabarfamee fi dhiifamuu isaanii odeeffannoon arganne ni calaqqisiisa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan Dame Radio MDH Haramayaatiin amma xiinxala haala qilleensaa itti nuuf aanam. Warri dhiiraa olaanoon fuuldura irratti eegaluu qaraatiitiif gammaduun waynuma tolte jechuun kitaaba walaawwal irratti argamtoota jiddu galli yeroo garii ooluun kitaaba tarikaan buburreessitoota gaxaanoon cinaa galanii lulluuqqachuun yeroo takkitti dhufan amirri maaddaa achi baasuun manguddoo maaddaatiin qoratamuun deebisaa dhabuun hancufa dilligimsitoota akka tahan riippoortarri keenya jaalle oolan gabaasee jira. Warri haaraan olaanaan waan dhufaniif harkatuun seera majlisatti gammaduun dinqisiifattoota jiddu galli haala haaraa arganiin muddamanii koreen yoomna qabdi jechuudhaan sossodaatuun rirrifattoota gaxaanoon osoo keessa laaleen hubatin ala dhaabbatee laaluun an akkanan danda'u jechuudhaan dheefa duyda galuun baqattoota akka tahan oduu himaan dhimma dheefaa gabaasee jira. Warri galmee olaanoon durarratti kafaluun warran kafaliin aboo kafali jechuun amira gargaartota jiddu galli cinaa kafaluun cinaa irratti hafuun eessaa hin harkadha jechuun barbaaddota gaxaanoon walumaa galattuu kafaluu dhabuun ganama manguddoo maaddaatiin qoratamuutota akka tahan isaanii qabamanii oofaman ijaan arguun gareen qur'aana labzii qaraatu takka gabaasteeti jirutti. Xiinxalaa haala yeroo kan barattoota shamarranii yoo ilaalu
barattoota shamarranii ol aanoon qaalii mayliisaa godhuun waan bahaniif beekanii kitaaba qara'aa jiran bilcheessuudhaan qaalii amirranii fi koree isaanii dhagayuun fayyadamtoota tahanii qaama isaanii sattaruun shari'aan hoogganamanii dhimma faallaa shari'aa irraa bilisa tahuun rabbi isaanii sodaattota. Jiddugalli yeroo garii qaraatu irratti jabaachuun yeroo garii bilbilaan dhoysaadhatti hatatanii haasa'u dhiiraan haasa'uun janamtoota akka ta'an itti gaafatamtoota dhimma haasawaa kan ta'e itti gaafatamaan dhimma haasawaa aadde kaardiin gabaasuusidha. Riippoortarri keenya obbo Siimiin achitti argamuun gabaasee jira. Gaxaanuun kaayyoo biraa as keessatti hawwuun dhukkuba janaajanni jedhamuun qabamanii hijaaba gurmurratti ol deeffachuun dhiira isii dubbisu barbaaduun yeroo garii amirranii fi koree isaanii qaalii diduun akka warra kaanitti diddibattee dhidhiqattee karaarratti bahuudhaan akkamittiin qammasaaf ala kajeeltota akka ta'an itti gaafatamtoota dhimma qaamaa obbo hijaabaa fi aadde looshin walduraa duubaan gabaasee jirti. Eegan kabajamtoota dhaggeeffattoota MDH Haramaaya sagantaan teenyaa kan guyyaa har'aan tanaatiif qopheeffanne asumarratti hamma sagantaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.